عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجم توتا في جالتم توتا هردف توتا بكشو أكو بكمو سجنتان كينيا ودورا دوبان سنبرا هاجرا سجنتان غافي في دبي داتي اتبو هرتن جنة يانا أكسمان وهي الرابرتن أكا غارت وإرراهوبتن يدي يادا ديانا acuman yada kaisan komenti jerat gafi isinga khotati khode irrafroda isin janna akka irrabaratan abdi kabna akan sena share gora wal biranga saganta gafi bidebiti halo wasalam faddal sena khota share body saganta gafi video share dafa wal biranga yaro gabadu kaisati gafi isingamanne tan isingamanne le isini de bisne rabo barbana aku be kamu khale gafi isingamanne turre gafi sanira khande be jira khande family jira hangi khani suji mana isini to yedin isini khaya kute akasuma Jira, debi gafi sani uti wari isini kabardetin isini dihade rufe warre yo hanjira kute gafi nan kabarde rufe gafi haraya gafi eda yonif warre tiyad biru jirate asirran tak isini rafu edin gara debi sa gafi ti isin dabarsa welcome hundiru dafa share gora durarat share gora wal biranga malif saganta gafi debi di yaro gababdu kamura yaro isinif lanne wambe isin barsi sudaf dufne fula kay sindura gattenye jirra akka garit isinirren qode nurafatan abdi isinirra kamna diata gafi debi okujan wala yotilana waan jabbuudha saniifuu gaafii gaafatamtu kana keessatti waa jaboo baratan jeetii yaada akkuma namni waa irraa barachuu barbaadu namni sammuun isaa guutuu hin ta'in jechuudha waa ni barata jeetii yaada namni yoo sammuun isaa guutamtee umaa barachuu hin danda'u akkana namni ka sammuun irruuti moo ka guutuu waa barata yoo jedhan namni bakka qabu irruudhaatu waa barachuu danda'a ka guutuudhaa guutame bishaan tokkoonif qalasatti isaa burcuqqoo guutuudhaa itti nayti bishaan biraa gubbaadhaan lafa naqama malee achirratti taa'uu hin danda'u jechuudha. Saniifuu gurra qaawuni miti gurra sammuutti qaawuun koottaa waan inni isinii dabarsu irraa qooda. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faddal share godhi namuu haa dhufu. Oke, share itu nampu saja nasi. Mali sini buat distin. Obrolannya kayak satu banyak aku dah upload tadi share buat. Kalau gafi tis dah bersada di share buat orang kayak sini. Warna sentani kita share buat. Kalau gafi tis sini dah bersada pak. Gafi ada singgah pada gafi shani. Gafi jadi gafi saja ya. Gafi sadian sana. Isini debi se dinjira gara channel bakke shawratti isini dabarse jira achirratti isini debi se wani jiru achira sentani argachu ni dandeessa gaafin debite gaafitami seete battalumatti akkuma gaafanneen gaafi lamaatu deebi'ee gaafi shakkaysa gaafin sadii hafte wanni takkakeet wanni arraba malee haasa'u warra arraba yetin singgapanne ture lammaffaa waan hogguu gaggaragalchan irruudhaa yetin singgafanne sadaffaan bulchiinsa rifeensa hin qabne yetin singgafanne gaafii sadeen kana dadhabdanii jirtan gaafii isin deebistan warra xiqqaan isaanii hin guddanne guddaan isaanii hin dubbanne yeetiin gaafadhee obboleessa keenya tokko dhagaadha jee deebisee deebitee jirti
dibicha tokko nama itti qabna. Namni tokko citaa fiduufi ture tokko bishaan fiduufi ture yeetiin gaafadhe san deebi'ee jira. Dibichi aannan hin qabu jechuudhaan deeffamti. Kan ammoo qalama kun nama arraba malee haasa'u kan warra arraba qaburra haasa'u baay'atu kan isin jenne qalama wanni hogguu gaggaragalchan irruudha kan isin jenne asirratti deebisee fidu karaa gaaffii tijaajila dabra isin deebisee jira gara YouTube channel bakkee shawla kan achirra akka tunan deebisaa isin guutuu achirratti isin gadhiisee waan jiruuf gaaffii isin gaafadheessan achirra dhaqanii argachuu dandeessan. Amma karaa gaaffii haaraatti haa dabarru. Gaaffiin tiyya kan duraa akkanatti waan ganama arra laaftuudhaan isin gaafadha. Ganama miila afuriin deema zaa guyyaa keessan miila lamaan deema galgala miila sadiin deema. Maalime wanni ganama miila afuriin deemu guyyaa miila lamaan deeme sadiin deema maaliif fottu akafaan. Gaaffiin lammaffaan akkanatti gaaffiin lammaffaan waa 14 tan waa lama malee 12 takkaan arkin ilmi namaa waa 14 waa lama malee waa 12 takkaan ilmi namaa hin arkin dhageettii malee akkanatti. Gaaffii arra lameen kanaan isin gaafadha. Yoo akkam qintan isiniif itti dabala nuti gaaffii nu bira guutuudha. Isin yeroo qabaannaan waan beeknurraa isin barsiisu if duuba hin deebinu. Share godha share. Waa 14 tan waa lama malee ilmi namaa hin arkin waa 12 maali wanni lameen waan beekamaadha. Waan lameen sadii ni fottu akkana. Okay, gaaffii sadaffattiin isinii dabaroo fedhe. Shan isin gaafachaa turre gaaffii shan dadhabamtee waan jirtuuf gaaffii lama yookiin sadiitti isinirraa deebisuun dirqama ta'a. Galgala gaaffii shan isin gaafadheen dura galgaluu gaaffii shan yoon isin gaafadhe saniifuu isin gaafadhee lameen san yoo deebisuu dadhabdan akkasitti deebii isii isinii kannaa deemuudhaan qaba. Yeroo dhabneef asirraan liifiirraan isin gaafachaa jirra malee silaa yeroo qabaanne deemnee matatti maayikii isin jala qabne yaada isinirraa fuune isin gaafanna ture. Bakka jirruu fi biyya keessa jirru haala itti jirru murteessaadha. Kanaafuu dirqama bakka jirruun teenyee isin gaafachuudhaaf dirqamneeti. Okay, seenaa hirmaadha. Bilbilli keenya achirratti isin maxxansee jira. Bilbiluu ni dandeessanii ayyee nama miti. Okay. Gaaffii yoo isinit jabaatte isiniif itti dabala yookaan waan ganama miila afuriin deemee guyyaa miila lamaan deema galgala miila sadiin deema. Ganama miila afur galgala guyyaa miila lama galgala sadii qot tunfaan salphaadhaa biyya jedhi gaaffii laaftuudha akkana nama tuni gaaffii laaftuudha. Share godhe yoo ati dadhabdees obboleessa kee dhufee haa deebisu share godhe wal biraan ga'a akkanatti. Waa 14 tan waa lama malee 12 takkaan arkin namuu beekamaa jedha gara isin akka waa 14 taate namuu ni beeka. Wahuma lama tan irraa beenu
kan injitenya argate. Oke, ini gila. Halo. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga jitu. Jadi alhamdulillah. Sagalee ol kaasifee dura maqaan keenyu enne maqaan kiyya Maaruuf jette ayyee Maaruuf ayyee ayyee miila afur guyyaan miila lama galgala miila sadii ayyee deebisime ayyee miilli lama yeroo ol kaatee dargaggummaati akkana oke daawwattoota keenya Maaruuf wanni ganama miila afuriin deemu guyyaa miila lamaan deemu galgala miila sadii daa'imni yeroo dura lafaa ka'u miila afuriin deema jilbaa fi harkaan lafarra deema akkasuma yeroo inni guddatee ol ka'e miila lamaan deema namni miila sadii ulee qabateeti miilli sadii nama taa'ee jechuudha obboleessi keenya harkatee jira achumaan gaafiin lama taattiin sii dabra gaafiin lama akka jettu waa 14 kan waa lama malee waa 12 ilmi namaan harkin dhaga'uu malee waa 14 tanarraa waa 12 hin garre waa lama malee tabiraatti si dabra oke miciyyoon takka akkam bareeddii miciyyoon san jaalalleetee taa'ennu atilleen isii san arguudha barbaadda warri akka ati isii san hin agarre fuudhaniiti manatti darban mana geessaniitti dhufan manatti akka isiin gadi hin baane leencaa uraa dura jira ayyee mixiyyoo akkaan jaalattu warri manatti itti dhufe koottu jettee siyaamte jechuudha warri mana jiru manatti bira dhaquu dandeessa koottu jettee isiin siyaamte yeroo dhayitu leenca qoonqoon ajjeeftee ulaa dura jira kaalsi leeqimsu jechuudha akkamitti bira kuttee mixiyyoo san bira dhayitu ayyee yoo gabbaate leenci mixiyyoo nyaata re'een qabdu hammaan tana fakkeenya dia jadi cita biraa guutuudha
gaafin. Okay. Miciyyoon takka hallayyaa keessa jirti. Gurbaan tokko bishaan daakuu beeka, tokko muka horuu beeka, tokko qarree kana bu'uu beeka. Akkasit mee kamtuun miciyyoota baasa, akkamitti miciyyoota dhaqanii baasan? Kabaasee qabamee miciyyoota tokko qarree kana bu'uu beeka. Hundinuu takkitti beeku sabbalee tabiraan beeku. Akkamitti baasanii akkamitti baafamtee akkamitti fudhatamtee? Aja. Kamu kami fudhachuu danda'a. Mukarra jira. Entendo. Akkamit dhaqanii isa akkamuu danda'an bu'uu hin danda'an jenne. Ka bishaanii kun gabbuu beekuu hin danda'u bara. Dubbii ajaa'ibaati bara. Deebii isiidhaa gartee yoo dhifee kan asirratti deebuu baattu taate deebii walii galaa akkuma gaafii edaa deebisee jira YouTube irratti achirraa harkachuu ni dandeessan gaafii edaa guutuu isii. Karaa chaanaalaa irratti achirraa dhageeffachuu dandeessanii ammallee gaafiin biraan ni jirti. Itti fufa seenaa warri yaada qabdan kottaa hirmaadha. Akkamiin ilaaltan sagantaa gaafii deebii kana? Ayyee. Isin gammachiisaa jira? Akkana jabaadhaa yeroo namni waan yeroo hin qabneef yeroo gabaabduu qabnu irratti asiin online irraan waan beenu wal barsiisuun dirqama. Duratti namni caa taa'ee manguddoo adda addaa waan garagaraa barachuu danda'a. Amma sunutti waan hin jirreef waan beekan asii walii dabarsuun waan bareedaadha jedhanii yaadanillee. Ayyee. Bagar katte. Namni sudah deebisan jiru. Abshira, cililleen jabaan dhaaqoon taayala. Oke, daawwattoota keenya obboleessa keenya gaafii takka faa deebisee jira. Isinis kottaa hirmaadha. Gaafiin akkana jetti. Waan
وآخر أفر تن ولا مملة ولا منامني رجعوا ملة تكان أركين سال بارجو di sini dia bisa Ogung gak katanya garis ini fakat Quran baru gue tewang butuh tilali akan Yonif di sini lah kota Hermata Saganta ganti Dewi Rajira kota Hermata Wang Quran afur tan wala mamale namni hin arkin jatu ilmi nama isi nambo akka Quran furta te namu ni be kalian nam Yafil lamata Miliyo akan atijalat tu warri fudani manat itu dukani manat beratan yaro kana miliyo so manat siam te lenja kon na jefte ora dulu jira akan birakunte miliyo sambil lagi kanet lenja kon na jefte ora dulu jira sileke bisa apa ke jalan थोड़ा सा बात है इन्हें नूले चाबी मिट्टी और आज नहीं जा लगता है हमें अकल बिरा नहीं बहुत ओके बेना नकत बिरा नहीं बहुत तो ini beakubanan imbe itu ni barat saganta gabi videwi rajira akan agak Herman kulturadu manite buka gavin tenya dan ya madabe komsa media hawasa sammu te sanaka madabe komsa isinta gavi gara-gara isini kabannete sammu isini ballif na kota sammu te samballi sammutin Saya dengan saudara bisa jannatan dulu nih, hoi, arah nami saudara dulu kamu gamin jejak dulu, jejak dulu arah karena biru saudara tani, ini biar kata saudara tani cerita nih, yo kan saudara tante, gara cana na pakai sholat, dia bisa isi niat kata rumah jadi na, uftani asin dia bisa yo kan saudara tante, pakai sholat. Di sini dia sudah kopi lah. Channel bakke show tadi acara dia misalnya katan show itu yang mana tadi. Dan dia yang ija hawasa karena turut ruftani dia bisu. Aku menggapi kalian wali kade dan teman anak di sini dia bisa tim amal deh gara YouTuber di sini dia bisu rap jirada. Akasih naubat dan seninja. Oke, namni Yonif tufe hinir manne live ira turun negara bimbar baciso gafi narra gafu malaman singa mata lamen sanirra thakka devita jirti thakka tinda bale jirani se gafin thakka Wang kuda afur tawan lama mana kuda lama takkan artinya itu ni singgaman deh gafil lama ta yo akan jalan tuh warri fa kuda ni manat galchani manat mana akka dimbane lencai ko ajerte ulah dulu jira isi siante jirte tu akka min lenca kan dira hotte isi sambira lagi Connect. Okay. Gafi wata tiada dari meeting saya itu sudah ada. Oh. Oke, dah waktu tadi yaro nuan raja majin tuh
hojii manaa isin taatu yoo deebisuu hin dandeenye isinii sangasitti itti yaada. Anilleen gara YouTube chaanal bakkee show dhufee achirraan isinii deebisuudhaaf qophiidha. Daawwattaniif galatoomaan isiniin jaa. Bakkee show jala dhaqanii deebisaa guutuu achirraa argachuu ni dandeessan. Achumaan bakka diimtuu santootanii share, subscribe, like gootanii yaada keessan kommentii jalatti nu kaa'uudhaan nu jajjabeessaa isiniin jaa. Galatoomaa.